Akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota Araarsaa Mul'isaa YouTube channel. Namoonni jalqaba gara channelii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan YouTube kana daawwadhaa. Akkasumas illee YouTube kana guddisaan isiniin jedha. Subscribe gaafa gootan YouTube kanaaf guddina isaatiif murteessaadha jechuudha. Subscribe gochuudhaan YouTube kana guddisaan isiniin jedha. YouTube'n kun kanaan dura wantoota nama barsiisanii fi nama bohaarsan isiniif dhiyeessaa turedha. Ammas YouTube'n kun gara fuulduraatti wantoota nama barsiisan, wantoota nama bashannansiisaniif nama bohaarsan iddoo isaanii qabatee as ba'utti jira waan ta'eef ammas irraa baradhaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo mammaaksa kutaa torbaffaatiin walitti deebinee jirra. Mammaaksi kutaa torbaffaa kunis akka armaan gaditti itti fufa. Tokko, hoolaan abbaa gaarii qabu duboo ala bulchaa. 2, ifaan soratanii dukkana daakkatu. 3, ijji gamnaa dura boossi. 4, kan sangaan iyyuu malee qanceen iyyiti. 5, keessa namaan beektuu keessa qabattee namaa kenniti. 6, miila 2 qabaataniif muka 2 korani. 7, nama fardaan barbaadan lafoo argatu. 8, namni bakka ciisu argate bakkatti diriirfatu barbaada. 9, osoo horiin hin galiin hattuun mooraa guutte. 10, salphoo soqolatte soqolaa gargaaru. Egaan daawwattoota kiyyaa mammaaksa kutaa torbaffaa kanarraa waan guddaa akka barattan nanaaf dadda. Kanaafuu akkuma jalqaba isiniin jedhe subscribe gochuudhaan YouTube kana guddisaan isiniin jedha. Namoonni viidiyoon kun isinitti tole subscribe itti roobsan isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana waan daawwattaniif guddaa galatooma, turtii gaarii qabaadhaa.